Erga hundaa'ee yeroo gabaabaa keessatti kaapitaala guddaa horachuun hojiitti kan seene waldaan keenya amma warshaa baalashaayii warshaa bunaa zayita nyaataa fi daakuu oomishu walumaa galatti warshaalee 4 dhaabuun xumuree tajaajilaaf qaqqabsiisuu irratti argamaa baga gammaddan. Yeroo ammaas guddinaa fi babal'ina hojiilee waldaa keenyaa bu'uura godhachuun murtee abbootii aksiyoonaa fi miseensota boordii waldaa aksiyoona daldalaa fi industirii waliifin aksiyoona muraasa qabnu gabaaf dhiyeessinee jirra. Aksiyoonni kunneenis baankii hojii gamtaa Oromiyaa, Oromiyaa International, Awaashii fi baankii daldala Itiyoophiyaa damee isinitti dhiyoo jiran maratti gurguramaa jiraachuusaa yoo isiniif ibsinu gammachuu guddaadhaani. Har'uma bitadhaa miseensa waldaa bu'a qabeessa kanaas ta'a. Waldaa aksiyoona daldalaa fi industirii waliif waldaa keessan. Banti amma waajjira poolisii irraa nama bilbilanii turani. Waajjira poolisii? Eeni shakkamaan dhibbee keessa qabameedha moo maal jedhanii naa bilbilan? Shakkamaa maali? Kan harmee koo ajjeese moo? Maarree namtichi harmee solan ajjeese qabamee nu bira jira jedhanii naa bilbilanii. Maal jechuun? Poolisoonni baajuutti kaan lakki nama biraan sobee si qoobsa kan ta'e. Kan harmee koo ajjeese boonaadha. Boonaan immoo nama lubbuudhaan hin jirredha. Moo maalidha waan isaa? An beekaa gaa waanuma fidee fi boqottuu naan jiraniiru waan ta'eef dhaqeenumaan qulqulleeffadha. Obbo Aagaa lakki wanti kun dhugaa natti fakkaatu. Sanas ta'ee kana dhaqee qulqulleeffachuu naa wayya. Na eegaa kan walii deemna. Anis dhufuu? Lakki akkasuma ta'uu qabda. Maal waliin jennee turre? Seera jalaa ba'uu hin dandeenye. Ilaastaniiru. Akkasitti maqaa bakka kaasne. Waliin beeknu jedhee
dhagaa ciniinii kaka. Lama taanee asitti tortoroo keenya mannaa ala taa'isi gargaaru boo'e. Ija koo adda haa godhu. Haati warraa koo saree dhaltu jedhee sibiila ciniinii kaka. Waan sobaan kakatteef Rabbi hamma keenya si balleessu. Isaan garuu dhugaa jirutti hin ta'e jennaan hamma isa amma harka kee miila kee sibiilaan xaxanii dukkanatti si darbatu. Walii galla. Walii galla taanaan ijoollee kee faadha warraa kee sirriitti si gargaara. Kun hin ta'u taanaan garuu ijoollee kee beeladu mana keessatti fixa. Rakkinaan mulloo taanu dhumu. Haati warraa kees kan biraatti heerumti. Ijoolleen kees faffacaatee kadhachuutti kaati. Sitti na jira. Ilaayyuu ofiif jette akkasitti na qabu kaasa. Wanta raawwatu jira. Boonaan dhufee as jira. Maal gochuu dhufe? Du'a daadaasaa dhagee dhufe. Eeyyeen du'a gawaa daadaasaa dhagee dhufe. Du'a gawaa daadaasaa? Du'a gawaa daadaasaati maaliif dhufe? Akka itti rasaasa xaaxisan baratee fituu dhufe maleessa. Wayyoo! Dhugaayyuu! Amma eessa jira? Mana daadaasaa baadiyyaa deemuusaa dhageenyeerra. Amma dafaa otoo inni baadiyyaa sanaan bahe achuma bosona keessatti hambisuu hin qabne. Ammas kun furmaata ta'uu hin danda'u. Isa ajjeesuun keenyi barame jennaan hundi keenyi mana hidhaatti tortoruu keenya. Boonaan immoo boonaa durii miti. Humna waraanaadha. Maali? Kun furmaata maalii ta'uu danda'a? Yookaan immoo maaliif lafa inni arguu hin dandeenye baadiyyaatti maaliif hin baqannu? Ani obboleettii tokko gammoojjii kanaa qabu achittan baqadhe. Saawwa isaanii tokko dhalteettii fi achumaan aananii dhadhaa kana xuxxuxachuudhaafis naaf ta'a. Isinis fira keessan Anis fira ta'e tokko baadiyyaadha. Lakkii akkoo namaa fira tokko hin qabu. Boonaan kan inni adda waraanaa deemuuf biyya isaatiif qabsaa'uu sitti fakkaata. Anaaf siin gumaa boofi malee. Otoo inni lubbuudhaan jiru du'eera jennee olola sobaa afaarsaa turuun keenya hin dagatiin. Dhiiga abbaa fi haadha isaa lolaas ni yaadadhu. Sii gala kan inni dhufeef foon kee rasaasaan cicciree reeffa keenya boollatti lubbuu keenya seerutti erguudhaaf. Kanaaf duunisaas awwaalchisaas achuma bosona keessatti raawwachuu qabu. Xumureera.
An harmee keenya ajjeesne. Dhugaan sammuu na ciccinaatti jirti Soolanii. Dhugaan na qoqqaatti jirti Soolanii na dhaggeeffadhu. Dhugaa laphee kuna keessatti hin dhoomsichi. An harmee keenya ajjeesne. Na dhaggeeffadhu sittani ma Soolanii. An harmee keenya ajjeesne. Kan harmee kee ajjeese bantiidha. Afaan kee qabadhu. Maqaa namaan xureessinu. Siiman harka dhibba bantee wayya. Wanti maalidha waasaa maal jedha? Maali namicha qonnaan bulaa tokko qabaniif maachitti rakkisu. Namicha? Namicha maali? Eessa namni? Maal taatee namicha kara deemaa tokko qabaniif maadda dhibbee jiiste ta'anii rakkisu. Maal jedhanii namichi? Na shakkuu mirga keessanii an ajjeesuu miti nama adda dhibbee jedhamuun beeku jedhe. Otoo namichi nama garaa jabaatu ta'e musliim gara laafessa wayiiti. Maali wal beektu moo? Jechuun nama akkasumatti fuula isaa ilaaltee tilmaamuu dandeessa. Sidhuun garuu poolisoonni kun nama qulqulluu homaa hin beekne ijoollee isaa irraa qabanii mana hidhaatti darbatu. Maka apa kakak teessoo. Adde Dibbeen akka qoricha aadaatiin du'an ni beektu miti? Du'uu isaanii beeka. Gurbaan Boonaa jedhamu tibba sana dhufee qoricha aadaa simbiraa fudhachuu isaa ni yaadattu? Na yaadadha. Qorichi isin kennitaniif qoricha akkamii ture? An qoricha garaa fayyisuun kenneen malee kan lubbuu baasu miti. Akkamitti ajjeesuu ni danda'eere? Amma lan beekaa gurbaan dhufee qoricha na biraa fudhatuun karaatti jijjiiruu danda'a. Tole. Obbo Bantii wajjin walitti dhufeenyi keessan maali? Walitti dhufeenya hin qabnu. Waliin beektanii? Wal beekna garuu walitti dhufeenya addaa hin qabnu. Dhugaa jiru osoo nutti himtanii gaariidha. Nu sobuun keessan isin hin baasu. Awwaanan isin sobeen qabu. Jecha keessan kanatti hin gaabbitanii? Taasatti hin gaabu. Erga hundaa'e yeroo gabaabaa keessatti kaapitaala guddaa horachuun hojiitti kan seene waldaan keenya amma warshaa baalashaayii warshaa bunaa zayita nyaataa fi daakuu oomishu walumaa galatti warshaalee 4 dhaabuun xumuree tajaajilaaf qaqqabsiisuu irratti argamaa baga gammaddan yeroo ammaas guddinaa fi babal'ina hojiilee waldaa keenyaa bu'uura godhachuun murtee abbootii aksiyoonaa fi miseensota boordii waldaa aksiyoona daldalaa fi industirii waliifin aksiyoona muraasa qabnu gabaaf dhiyeessinee jirra. Aksiyoonni kunneenis baankii hojii gamtaa Oromiyaa, Oromiyaa International, Awaashii fi baankii daldala Itiyoophiyaa damee isinitti dhiyoo jiran maratti gurguramaa jiraachuusaa yoo isiniif ibsinu gammachuu guddaadhaani. Har'uma bitadhaa miseensa waldaa bu'a qabeessa kanaas ta'a. Waldaa aksiyoona daldalaa fi industirii waliif waldaa keessan. Tole, kana dhaggeeffadha. Amma maal jettu?
Awwan tokko waan godhan qabu. Rakkina yakka kana keessa kan nagalchiisa mataa isaati. Kunoo asis dhufe akka inni na doorsisaa ture. Kunoo argitaniitu. Hiyyummaa koolaa rakkina isaatiin mataa isaatii qarshiidhaan na gowwoomsee kan kana keessa nagalchiisa mataa isaati. Awwan tokko waan godhan qabu. Rangaa. Saajin amma maal wayi? Maal wayyaa maalii qaba? Yakkamaa kana qabnee seeratti dhiyeessuudha. Akkam goone intala wajjin wal fuudhuuf qophii raawwatanii guyyaan cidha isaanii boruudha. Akkam goone nama misirrummaaf qophaa'aa jiru qaba. Ani garuu erga wal fuudhanii booda gaalli isaanii diigamuu manna amma dabnee tarkaanfii seeraa fudhanii gaarii natti fakkaata. Ollaa firri waamamee waa hunduu qophaa'ee uummata gammachuudhaaf qophiirra jiru gidduudhaan misirroo qabnee yoo hine uummata rifachiisuun ta'u. Inni ta'uu danda'a. Yakkamaan kun yoo nu harka milii keessatti argachuu dandeenya. Isaaf yaaddeen isaatiin misirroo waan ta'eef cidha isaa dhiisee eessayyuu hin dhabne. Namooti kun namoota gumaadha. Boruun fuudhaniis walii wajjin jiraachuu hin danda'an. Ammam nama gumaa ta'aniyyuu yakka raawwateef adabbii seeraa erga fudhateen booda seera aadaatiin jaarsaan araaramanii boru wajjin jiraachuu danda'u ta'a. Kanaaf hanga wal fuudhanitti guyyaa muraasaaf obsuu qaba. Kun akkamittiin ta'uu danda'a? Nama jira. Abbonan beelayin gahin mana cidhaa deemee buddeen nyaadda. Eessa? Soolanii narra heerumti isiniin isin waamne. Anis farsoo yaadeera. Kottaa kan deemna. Kanaan booda nan barbaachistan. Kanaan booda anaaf kan jiru ana qofaadha. Ishees isinitti dabaleen boolla tokko keessatti isin awwaala.
shalala ababotu ganishe sidereni ababotu kulenya rakula ababotu galbinu batani ababotu linganatani ababotu nili walama ababotu manadabatani ababotu misiroko maljedi garange nebifamte gafatu manake Jalala chimsani sini nisi walif gala tuku mangarida garida barala la bula manai jara chuli hawi ke sanguda la chumil koftani walinuga mada Jalala chimsani sini nisi walif gala tuku mangarida garida barala la bula manai jara chuli hawi ke sanguda la chumil koftani Marastu jabaadhu maa yaaddeen jabaadhu marastu haadha mana qofaatti lafee booda anis haadhaaf abbaa malee hin guddadhe haadhaaf abbaa malee guddachuun hammam akkamii nama miidhu naa gala marartu garuu danda'uudha malee dhiphachuun bu'aa maalii qaba obsi marartu waan tokko wanti godhan hin jiru amma moonyutu du'e jechuun gadda maaliidha? Solan erga hundaa'e yeroo gabaabaa keessatti kaapitaala guddaa horachuun hojiitti kan seene waldaan keenya amma warshaa baalashaayee warshaa bunaa zayita nyaataa fi daakuu oomishu walumaa galatti warshaalee 4 dhaabuun xumuree tajaajilaaf qaqqabsiisuu irratti argamaa baga gammaddan yeroo ammaas guddinaa fi babal'ina hojiilee waldaa keenyaa bu'uura godhachuun murtee abbootii aksiyoonaa fi miseensota boordii waldaa aksiyoona daldalaa fi industirii waliifin aksiyoona muraasa qabnu gabaaf dhiyeessinee jirra. Aksiyoonni kunneenis baankii hojii gamtaa
Gamtaa Oromiyaa, Oromiyaa International, Awaashii fi Baankii Daldala Itoophiyaa damee isinitti dhiyoo jiran maratti gurguramaa jiraachuusaa yoo isiniif ibsinu gammachuu guddaadhaani. Har'uma bitadhaa miseensa waldaa bu'a qabeessa kanaas ta'a. Waldaa Aksiyoona Daldalaa fi Industirii waliif waldaa keessan.